aanaa Siraarotti mareen nageenya qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee ta'ameera. Ayimar Xaqasaa dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotti konferensiin nageenyaa abbootii gadaa haadholii siinqee fi kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee gaggeeffameera. Bulchaan bulchiinsa aanaa Siraaroo obbo Taarikuu Lammaa fi ajajaan waajjira poolisii aanichaa Inspektar Olaanaa Kamaal Gammadii hawaasni aanichaa jijjiirama sabni aarsaatti kanfaluun fide tikfachuun safuu fi duudhaa Oromoon qabu sabaaf sablammoota biroo waliinis wal danda'uun jiraachuu akka qaban himan. Maqaan keenya Oromoodha. Oromoon ammoo nagaa isaa eeggata. Qe'ee ofii eeggata. Nama tokkollee hin tuqu. Daangaa ofiillee hin dabarsu. Namallee ofirraa hin dhiibu. Nama hunda faana nagaan jiraachuu barbaada. Kanaaf ummanni as keessa jiraatu hundi nama kenna. Saba Walaayitaa haa ta'u, saba Sidaamaa haa ta'u, saboota waliigala jirru waliin karaa nagaatiin jiraanna. Ummanni kun sirna kana fiduu keessatti aarsaa guddaa kafaleera. Sirni har'a irraa dhandhamnu kun, sirni har'a irraa dubbannu kun fiduudhaaf aarsaa guddaa kafaleera. Aarsaa guddaa kafaluu duwwaa miti. Akkamitti sirni akka ijaaramu, akkamitti dinagdeen akka ijaaramu, akkamitti barnoonni akka ijaaramu, sabboonummaa Oromoo sirni keenya lafa guutee san warra dhugoomsedha isin. Dhugaa dubbachuudhaaf. Odoon nyaatiin nama nyaachisuun, odoon uffatiin nama uffisuun isin. Kanaaf dirree misoomaa, dirree nageenyi itti mirkanaa itti fufiinsa qabu. Dirree of danda'u gochuudhaaf halkanii guyyaa dhamaatii guddaa keessa jira. Hirmaattonni marichas rakkoo nageenyaaf ka'umsa ta'aa kan ture daangaa seeraan sararamee jiraachuu dhabuu akka ta'e ibsuun gama mootummaatiin falli kennamuufii akka qabu gaafataniiru. Saba lammii baay'ee jira magaalaa kana keessa. Kanaanuu walii gallee nagaa keenya milkaneeffannee bikkadhaa geennee dhimma daangaa bakka jirtan hunda nuu iyyaatii akka nuu sararan isa kana nuu qabadha. Daangi gaafa hin baane nageenyi jiraachuuf hin danda'u. Nuti latti tun teenna jennee isii ilaalla. Qaanni biraallee teenna jedha. Dhimma daangaa kana illibaatee itti kennaatee nu ilaala. Goota misooma nageenyaa ka boonchuu fi ka gammachiisu abbootii gadaa qaanna ambaasaddara nageenyaa dargaggoo woyim haadhotii siinqee harka kenna wal qabannee nagaa kenna eeggachuuf qophii guutuu qaanna. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa Kumaandar Tolosaa Malkaam gaafileen mirgaa heeraaf seeraan qofa kan furamu ta'uu himuun hawaasni tumsa qaamolee nageenyaaf taasisaa jiru cimsee akka itti fufu gaafataniiru. Biyyi keenya heera mootummaa keessa jirti. Heera mootummaa keessaa ba'anii jiraachuun hin danda'amu. Heera mootummaa keessaa ba'anii biyya bulchuun hin danda'amu. Heera mootummaa keessaa ba'anii buluunis hin danda'amu. Daangaa kaniiku kan deebisu seera. Humnaan wanni ta'u hin jiru. Mariidhaan ta'a. Kan Oromoo kan Oromooti. Kan Sidaamas kan Sidaamati. Kan Walaayittaas kan Walaayittaati jechuudha. Kanaaf poolisii waliin, qaama nageenyaa waliin, qaama biyya bulchu, qaama siyaasaa waliin tokkoomee gara seeratti deebuu keessaniif duraan dursa kabaja guddaa galata guddaan isin galchuu barbaada. Deeggartoonni nageenya aanichas nageenya daangaa eeguun cinatti hojii nageenyaa kamuu irratti qaamolee nageenyaa tumsuun waliin hojjechaa kan jiran ta'uu himaniiru. Fuulduraaf illee cimne cinaa poolisii keenyaatti dhaabannee hojjanna.